Here we go. I'm here. I'm here. Ani asan jira. Yeroo baay'ee jecha kana baay'inaan ni fayyadamna guyyaadhaa gara guyyaatti. So asan jira. Bakka kanan jira jechuu barbaan I'm here. I'm here jechuu dandeenya jechuudha. I'm here. Inni as jira jechuu barbaanne immoo maal jenna? Subjectii sana I sanarraa gara heetti jijjiirree he is here. He is here jechuu dandeenya jechuudha. Akkuma kana immoo isheen as jirti. Isheen as jirti jechuu barbaanne immoo she is here. She is here. She is here jechuu dandeenya jechuudha. Isheen as jirti. They are here. Isaan as jiru. Isaan as jiru jechuu barbaanne immoo maal jenna? They are here. They are here. They are here jechuu dandeenya jechuudha. Isaan as jiru. Bifa gaaffiitiin immoo as jirtaay jechuu barbaanne maal jenna? Are you here? Are you here? Are you here jechuu dandeenya jechuudha. As jirtaay. Are you here? Are you here? Isaan as jiru jechuu barbaanne immoo are they here? Are they here? Isaan as jiru jechuu barbaanne are they here jechuu dandeenya jechuudha. Isuma kana immoo caalaan as jira jechuu barbaanne maal jenna? Is Chala here? Is Chala here? Is Chala here jechuu dandeenya jechuudha. Asti jedhame isinis nafaana is Chala here? Good. Is Chala here? Is Chala here? Caalaan as jira. Caalaan as jira jechuu barbaanne akka kana jennaa jechuudha. So mee isin immoo nuyi as jirra. Nuyi nama baay'eedha. Lamaa fi sanaa ol ta'uu danda'a jechuudha. So nuyi as jirra jechuu barbaanne koomentii irratti maal akka jennu afaan Ingiliffaatiin nuuf barreessa. Afaan Ingiliffaatiin nuyi as jirra jechuu barbaanne maal akka jennu koomentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. I'm there. I'm there. Amma immoo asan jira ka jedhu sana achin jira. Achin jira bakka akkasii iddoo akkasii jechuu barbaanne I'm there. I am there or I'm there. I'm there. I'm there jechuu dandeenya jechuudha. Achi jirra nuyi. Achi jirra jechuu barbaanne immoo we are there. We are there. We are there jechuu dandeenya jechuudha. He is there. He is there. Inni achi jira bakka sana jechuudha. Bakka ta'e wayii haasaa jirra. So nama faana haasaa jirru audience keenya sanaatiin inni achi jira. Inni bakka akkasii jira jechuu barbaanne he there. He there. He there jechuu dandeenya jechuudha. Jechuu dandeenya jechuudha. Isheen achi jirti jechuu barbaanne immoo isheen achi jirti jechuu barbaanne immoo maal jenna? Koomentii jala nuuf kaa'a. Afaan Ingiliffaatiin yaalaa isinis nu faana practice godhaa. Isheen achi jirti jechuu barbaanne maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Isheen achi jirti jechuu barbaanne maal akka jennu koomentii jala nuuf kaa'a. Good. What's wrong? What's wrong? Maaltu bade yookiis immoo rakkoo maaltu jira jechuu barbaanne nama tokkootiin what's wrong? What is wrong? What's wrong? What's wrong jechuu dandeenya jechuudha. Wrong with you? What's wrong with you? Maal taate? Ati maal taate? Kana jechuun
rakkoon si mudatee jira yookiis namichi miira gaarii keessaa kan jira yookiis immoo akka inni waa ta'e wayii balleessee argineera jechuudha. So what's wrong with you? What's wrong with you? Rakkoo maaltu jira yookiis maal taate jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Excellent. Excellent. Mee isin immoo inni maal ta'e yookiis rakkoo maalii qaba inni jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu koomenti jala nuuf kaa'a. Inni bakka inni kana yoo barbaadan Mr. X, Mr. Y yookiis caalaa yookiis caaltuu yookiis boonaa yookiis sanbadii bakka buusuu dandeessu. So maal ta'e yookiin maal taate jechuu yoo barbaanne inni maal ta'e jechuu barbaanne maal akka jennu koomenti jala deebii keessan nuuf kaa'a. Paid off. Paid off. Paid off. Bu'aa argamsiisa yookiin bu'aa qaba. Kun bu'aa qaba. Akkas gochuun bu'aa qaba sana jechuun bu'aa qaba ni jenna yeroo baay'ee. So kun paid off insii kanfala jechaa jira jechuudha. Paid off. Paid off kun bu'aa argamsiisa bu'aa qaba jenna jechuudha. Ingiliffaatiin afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu barbaanne paid off. Paid off jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf sentensiitiin yookiis immoo himaan gaafa ilaallu hard working paid off. Hard working paid off. Cimanii hojjechuun bu'aa qaba yookiis bu'aa argamsiisa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Ana faana hard working paid off. Excellent. Hard working paid off. Hard working paid off jennaa jechuudha. Kana jennaa jechuudha. Inni kabiraan payback. Payback kun immoo maalni insiif deebisa yookiis immoo insiif kanfala jechuu barbaanne kana jennaa jechuudha. Siif deebi yookiis immoo siif deebisa siif kanfala jechuu barbaanne akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf God will pay you back. God will pay you back. Waaqayyo siif deebisa yookiis immoo siif kanfala. Wanta namichi gochaa jiru sanaaf gatii dhabee sana waaqayyoon kanfalaaf jechaa jira jechuudha. God will pay back. God will pay you back jechuu dandeenya jechuudha. Hin dhiphatiin waaqayyo siif kanfala. Hin dhiphatiin waaqayyo siif kanfala jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu koomenti jala nuuf kaa'a. Raddeebi'aatti siinillee shaakala raddeebi'aatti shaakala. So hin dhiphatiin waaqayyo siif kanfala jechuu yoo barbaanne maal akka jennu afaan Ingiliffaatiin koomenti jala nuuf kaa'a deebii keessan. Be patient. Be patient. Be patient. Obsa qabaa yookiis immoo nama obsu ta'e jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Be patient. Be patient. Be patient jechuu dandeenya jechuudha. Maal jechaa jirra? Obsi yookiis immoo obsa qabaadhu jechaa jirra jechuudha. Obsa qabaadhu yookiis obsi jechaa jirra jechuudha. It will be done soon. It will be done soon. Amma xumurama ammuma ariitiitti jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti xumurama jechuu barbaanne it will be done soon. 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 Amma xumurama yookiis ammuma xumurama dafeetti ariitiitiin jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin it will be done soon jechuu dandeenya jechuudha. Mee obsi ammuma xumurama jechuu barbaanne maal jenna? Sila be patient jechuun obsi yookiis obsa qabaadhu jechuudha jenneera. It will be done soon jechuun immoo ammuma xumurama yookiis amma xumurama jechuudha jenneera. So obsi ammuma xumurama jechuu barbaanne be patient. It will be done soon. Be patient. It will be done soon jechuu dandeenya jechuudha. Right now. Right now. Amma jechuudha. Jechuu barbaanne right now. Right now jechuu dandeenya jechuudha. Amma jechuu barbaanne right now. Right now jechuu dandeenya jechuudha. Right now jennee waan barbaanne. Right now I'm doing this. Right now I'm writing this jechuu dandeenya. So right now jechuun amma jechuudha. So amma laaqana nyaachaan jira. Ani amma laaqana nyaachaan jira jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu koomenti jala nuuf kaa'a. Great.